Egaa milkaa'inni waan halkan tokkoon ta'u sitti fakkaata? Mee irra deebi'eeti. Dhugaan jirtu daldala keessattis tahee jireenya keessatti namoonni milkaa'oon daldaloonni milkaa'oon nuti baay'ee dinqisiifannu daldaloota yeroo takkaan ol bahan osoo hin tahin yeroo dheertuu waggootaaf osoonii fi namni hedduun isaan hin arkin wareegama guddaa warra kafalan. Akkasumas guyya guyyaadhaan cichoominaan itti fufuudhaan guyyaa isaanii injifachuun walirratti ida'aniiti milkaa'ina arra nuti dinqisiifannu kana gubbaa gahani. Gaafiin guddoon as bira jirti. Mee anaa fi ati hoo? Osoonii fi bakka namni tokko nuun agarreetti dhugumaan kaayyoo teenyaaf wareegama kafaluudhaaf qophiidha. Kanaafuu obboleessa kiyya obboleettii tiyya nutis waan barbaannuuf wareegama haa kafalluun isiniin ja'a. Yaada keessan nuu kennuu hin dagatinaa. Nu hordofuu hin dagatinaa. Horii formaatan dhabina. Nagayaan naa tura.